Ifama oduun kun jalqaba miira keessan jeequu danda'am garuu hanga xumuraatti hordoftan dhugummaasaa guutummaa guutuutti ragaa wajjin adda baafattum. Egaa dhimmichis akkasidha. Jawaar Mohammed dhuguma hidhameera kan jedhu irrattidha. Gaaffiin kun yeroo ammaa kana akka ibidda cirracha keessaa ka'ee hawaasa keessa faca'aa jira. Namni tokko suuraa argee rifateem, namni biraan oduu dhaga'ee amaneem, kan biraan immoo osoo mirkaneessin qoodeem. Garuu ani har'a sin gaafadha. Wanti ati dhagaa jirtu kun dhugaa moo sobadha? Mee jarjartee murteessuuf hin ariifatiini. Sababni isaas wanti ani jedhu xumura irratti yaada kee jijjiiruu danda'am. Sooshaal miidiyaa irratti suuraan tokko naanna'aa jira. Namni uffata hidhamaa fakkaatu uffatee harkisaa duubaan hidhamee fakkaatu naannoo isaattis namoonni uffata poolisii alaa uffatanii dhaabbatan jiru. Gubbaa suuraa irratti jechi guddaan to'atameera jedhu maxxanfameera. Namoonni hedduun akkana jedhu. Egaa xumurameera FBI'n isa qabeera Amerikaan isa baaste jedhu. Garuu mee of gaafadhu eenyutu arge? Eenyutu mirkaneesse? Maddi isaa eessa jira? Jawaar Mohammed maqaa salphaa miti. Inni nama siyaasa keessatti beekama. Yeroo hedduu dubbii keessa gala. Yeroo darbe keessa mana hidhaas ture. Kanaaf yoo namni tokko Jawaar ammas hidhameera jedhe sammuu namaa keessatti wanti darbe ni deebi'a. Ati tarii dhugaa ta'a jetta. Akkas taanaan wanti darbe hunduu yeroo ammaa irra deebi'ee ta'a jechuudha moo? Jawaar eenyu laata? Inni dargaggoo yeroo tokko miidiyaa harkaa qabatee sagalee dhalootaaf ta'e. Inni nama mootummaa qeeqee, nama deeggarsa guddaa horatee akkasumas mormii guddaa isarratti keessa darbe. Dargaggoota isaa fi mallattoo abdii yommuu ta'u, mormitoota isaaf immoo nama falmisiisaadha. Yeroo darbe keessa hidhamuun mana murtii fi mana hidhaa keessa deddeebi'eera. Sun dhugaadha. Garuu har'a wanti dubbatamaa jiru kun ragaa sirrii qaba kan jedhudha. Yeroo ammaa kana namoonni hedduun oduu dhaga'anii qofa murteessu. Garuu ragaan eessa jira? Mee suuraa kana sirriitti haa ilaallu. Suuraan tokko qofti ragaa gahaa miti. Bara kana keessa tekinooloojiin nama ajaa'ibsiisa. Namni tokko suuraa qopheessuu danda'a. Namni biraan jechatti maxxansa. Namni sadeeffaan immoo akka dhugaatti fudhata. Garuu gaaffii ani si gaafadhu tokko yoo namni dhugumaan hidhame miidiyaan gurguddaa callisee taa'amoo ni gabaasa. Mootummaanoo ibsanii kenna. Manni murtiin irraa odeeffannoon hin bahu kan jedhudha. Egaa mee suuta gara dhugaatti dhiyaanna. Yeroo odeeffannoon Jawaar hidhameera jedhu akka bishaanii guutee dhangala'aa jiru kana Jawaar ofiisaa maal godhaa jira? Inni callisee taa'aa jira moo dubbateera? Namni hedduun hin eegu wanta inni ofiisaa jedhu. Garuu inni karaa miidiyaa hawaasaa isaa ifatti dubbateera. Inni akkana jechuun ibse. Odeeffannoon kun soba, ani hin hidhamne, ani nagaan jira kan jedhu karaa fuula feesbuukii isaa hordoftoota miiliyoona 3 ol qabu irratti akkas jedhee katabeera. Egaa mee amma of gaafadhu. Yeroo inni ofiisaa ifatti akkas jedhu yoo ragaan mootummaa hin jirre, yoo maddi amanamaan hin mirkaneessine, egaa wanti faca'u kun maal ibsa? Deebiin isaa ifaadha. Garuu ani asitti dhaabbadhee qofaa hin hidhamne jedhee yoon xumure tarii namni tokko ni shakka. Kanaaf ani siif ibsa bal'aan kenna. Maaliif oduun kun akkanaan uumame? Tokkoffaa maqaa nama beekamaa yeroo hunda daldaladha. Namni tokko maqaa guddaa fayyadamee hordoftoota dabala. Lammaffaa siyaasa keessatti wal mormiin jiru oduu sobaa akka faca'u taasisa. Sadeeffaa yeroo ammaa kana attenshiniin maallaqateera. Namni tokko nama rifachiisee view argata. Mee al tokko sin gaafadha. Ati suuraa kana argitee jalqaba rifatteetta ta'a. Garuu amma hanga kanaan dhaggeeffattee booda maal yaadda? Akkuma jalqabaatti amantee moo suuta yaada kee jijjiirtee jirta? Dhugaan isaa kanam Jawaar Mohammed yeroo ammaa kana hin hidhamne ofiisaatiin ifatti mirkaneesseera. Odeeffannoo FBI'n isa qabe jedhu ragaa sirrii hin qabu. Kana jechuun wanti faca'e kun sobadha. Garuu barnootni guddaan kana keessa maalidha? Yeroo itti aanu oduu rifachiisaa yoo argite dura dhaabbadhu. Madda isaa ilaali. Namni dhimmichi ilaallatu maal jedhee dhaggeeffata? Booda ofis sobdee nama sobaa goota. Kanaafuu osoo hin mirkaneessin hin qoodiini. Hawaasni hubannoo qabu soba hin tumsu. Nuti dhugaa filachuu qabna. Yoo hanga ammaatti na dhaggeeffatte ati nama jarjaree murteessu miti. Ati nama qoratee murteessudha. Kanaaf sin galateeffadha. Yoo viidiyoon kun siif ifatee laayik godhi. Yaada kee koomentii irratti barreessi. Subscribe godhi akka yeroo hunda odeeffannoo sirrii argachuu dandeessutti. Hiriyoota keefis qoodi. Garuu dhugaa qoodi. Dhugaan aamoo somni haa dhaabbatu nagaan tura galatoomam.